السلام عليكم وردفتوتا في كبجمتوتا كينيا ميواهي سينا جاللا فاطمة في فيلافيوس كان دانان أني ديغرتوتا إساني غوتو كيسة توكوتي كانتي كان هادو بنو إرجع إسا واللبني بودا أني ديغرتوتا إساني با إيج أبي تجرا ديغرتوني يرو أما كنا هندج على فاطمة تي آراني في مفتني تجرو سببني إساتي سيرو كنا سينان كم فالا وردفتوتا إرا إيجا مديما جروان تي إيفي ديغرتوني إسان كان ولين أرجو با إيجالتو غرو عملا قرر فاطمة فيلافيوس ولين أني داوتوتا miidhaa jira akkasumas Filaaviyoos Faaximaadhaan qaadimummaa isheetti baga gammaddan jechuu caalatti garjabeessa ta'uu danda'a inni Filaaviyoos yeroo ammaa kana dhiphina garmalee keessa kan jiru yoo ta'u garuu haala Faaximaa yoo ilaalle balbaloota ganaa itti walitti deebi'an hunda akka hin danda'amnetti cufteeti jirti Faaximaa yeroo Filaaviyoos tatar turkii ta'uu isaa yeroo bartu maaltu akka mudatu yaaddee beektaa akkasumas yaanni isaa yeroo qulqulluu ta'uu isaatii fi akkasuma hundaa'uu jaalala isheetiif jecha akka godhe yeroo beektu maaltu ta'etteeti yaadda yeroo san barte booda yoo barbaadillee waan hunda sirreessuu hin dandeessu Faaximaa yeroo ammaa kana qaadhimamtee waan jirtuuf Filaaviyoos jaalala isaa ishee amansiisuuf yaaluu itti hin fufu akkasumas hin dirqisiisu kana amannaa waan hunda hireedhaaf dhiisa inni ammas hireen Filaaviyoos cinaa dhaabbachuuf deemti fakkaata seenaa jaalalaa kana keessatti gufuu guddaa kan ta'e Yigiitiidha garuu Yigiit kun shahiidee ta'uuf deema sana booda seenaan jaalalaa kun gara haaraatti ni deema Filaaviyoos illee muslima waan ta'uuf akkasumas loltoota Orhaan beekeessaa baay'ee barbaachisoo kan ta'an keessaa tokko ta'a akka yaada keenyatti ajajaa ol'aanaa loltoota Orhaan beekeessaa ta'uu qaba akkasumas wanti akkasii kan danda'amu yoo maqaan Filaaviyoos gara Evraanositti jijjiirame sababni isaas Evraanos ajajaa seenaa Orhaan Bey ture waan ta'eef Turguut Bey caalaas umrii dheeraa jiraate Evraanos Ogluu Ali Bey kan Mahammad Fatih Siiriyees yookaan filima keessatti agarsiifame hidda dhaloota Evraanos irraahi akkuma beektan namni hundi maqaan Filaaviyoos akka Evraanos ta'ee yoo qabame gaa'ila Faaximaa fi Filaaviyoos wanti dhaabuu danda'u tokkolleen hin jiraatu akka seenaan ibsutti Faaximaan sardar yookaan ajajaa lammii turkii tokkotti heerumte haa ta'u malee gaa'illi kun kan siyaasaa ture seenaa keessatti gaa'illi Evraanosii fi Faaximaa gidduutti raawwatame hin eeramne yookaan hin dubbatamne gaa'illi kun yoo ta'e taatee asoosamaatti ta'a haa ta'u malee kun gaafii hordoftoota hundaati seenaa jaalala Faaximaa fi Filaaviyoos xumura gammachiisaa arguu barbaadu hundi isaanii kanaafidha gaa'illi kun akka sirritti deeggartoota yookaan hordoftoota isaa eeganitti kan agarsiifamuu qabu hordoftoota keenya kabajamoo yoo Faaximaa fi Filaaviyoos wal fuudhan yoo kan jaallattan ta'e viidiyoo keenya kanarraa keessatti laayik godhuu hin dagatina akkasuma yoo isaan kana lamaan waliin jaallattan koomentii keessatti nu barreessuu hin dagatina isiniin jenna kanumaan wal qabatee xiinxalli keenya kan guyyaa irraa asirratti raawwata kanaaf xiinxala biraa qabannee haga walitti dachaanutti nagayaan nuuf tura isiniin jenna